برباد شيء نفجريس يا بير في أستجرو وانا نجرم كبر ويا دل بداس هذه في التلفزيون كان نمون نهرنا بجيسان وجاجرات maqaa waaqayyootiin dhiifama guddaa si gaafadha. Badiin qaba badii koottamaneera sirreessuudhaaf na yaala. Warroonni immoo obboleessa kiyya dheeressaa yookaan immoo obboleessa keenya kana qarqaaruudhaa gamanaa garas kaattanii dhaaba. Dheeressaan obboleewwan qaba. Hojii yookaan hojjechuu barbaade hojii bichaa qacaramuudha malee gargaarsi isaaf hin barbaachisu. Ani obboleessa koo dheeressaa yoo hojii galuu barbaadan hojii galchuu barbaadan hojii galcha. Gargaarsa birrii kana gini ani obboleessa kootiif hin malu barbaachisus namoonni gargaaraman baay'eetu jira. Dheeressaan immoo mucaa dargaggeessaa hojjetee nama nyaachuu danda'u. Gargaarsa kana dhaaba. Innis taa'ee itti dhaabbatee akka yaaduuf ittan hima. Gatee deema. Ma bara haqixee kee jantaan. I don't care. Ittamanii tokkottu. Tikeettiin murame kana keessa airportii keessa hoo seentu seenaan tiyyummaa ishii wajjin hin jiraadda jettee akka xiyyaara san keessa kaattee seentuun barbaadu. Seenaan yoo tole naa jechuu baadde maalirraan bu'aa yoo tole naa jette maalirraan bu'aa jettee to sammuu keessaaf godhi kottu. Okay? Maalif yaaddo keessatti nama gatta kanaaf na yaamtee himjoo. Annattim tokko waan gaggaarii akkanatti kottu haala kanaan kottu innaa haala kanaan seegaa jettee waan uummata fuulduratti sarpiraayis na gootoo inni itti fakkaate. Bar na sodaachisaa jirta. Ishii sarara fadhu qophiin akka mireen shantaan qophaa'ee maal naaf iddee dhufta? akkas faajjedhu malee garuu na rifachiiste testii faatuna irraa balleesse. Galadda miti. Dubaay miti si olii osoo jiraatti kootu itti nan deema. Situnan dhufaa ittiin jedheen naan jedhamu sarpiraayizii gooteetti isheen. Lakki jalqaba tiiktook irratti olii falmaa turre isaa booda achi dhuguma na jaalatta innaa eessin jaaladha akkamitti akkas jetta gaafii kana akkamitti naa dhiyeessita bakka isin jedhee dhufuu dandeessaa bakka isin jedhe siyaametti argamuu dandeessaa dhuguma na jaalattee as Dubaay miti si olii osoo jiraatti kootu nan dhufaa isaa booda ishiinis Dubaay dhufta nan dhufa. Waadaa. Egaa akkas ta'ee akka carraa paaspoortii qaba. Bakka arginaan dhufettee an waan si gargaaru qabu hundumaa sin gargaara karaa Dubaayitti akka dhuftetti. Already amma iddoo kanatti kan hubachuu qabdu an Dubaay kan deemuuf hojii miti. Akkuma beekamu Dubaay kan deemuuf bakka yeroo ishiin bar Dubaay dhuftaa na bira dhufteettu seenaan Dubaay miti si olii osoo jiraatti kootu itti nan deema. Situnan dhufaa ittiin jedheen naan jedhamu. Nagaan jaadu nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu akka amantaan akkamsaa kana keessanii ijoollee warreen natti gadditan sooshaal miidiyaa kanarra warra deemu waan deemu kanaan warreen natti gadditan maqaa waaqayyootiin dhiifama guddaa ittiin aansee obboleecha koo dheeressaa dhiifama guddaa si gaafachuu barbaada. Badiisa kan qabutti amanee tan dhiifama sin gaafachaa jira. Dhiifama guddaa guyyaa dhugaa bahee akka amma na arrabsaa jirtan kan akka mucaan arrabsinee fi na sodaadha beektaa. Namni tokko miidhamuu mannaa anumti haa miidhamu anumti akka baddaleetti ilaalameetu anumti honan arrabfame dasneedha. Kanammoo ittuma amanee tana fudhadhee arraba keessanis abaarsa keessanis danda'ee jechuudha. Innaa obboleecha koo dheeressaa maqaa waaqayyootiin dhiifama guddaa si gaafadha. Badiin qaba badii koottamaneera sirreessuudhaaf na yaala. Warroonni immoo obboleessa kiyya dheeressaa yookaan immoo obboleessa keenya kana qarqaaruudhaa gamanaa garas kaattanii dhaaba. Dheeressaan obboleewwan qaba. Hojii yookaan hojjechuu barbaade hojii bichaa qacaramuudha malee gargaarsi isaaf hin barbaachisu. Yoo karaa biyyaas nan deebi'a jedhee yoo sababa keetiinis waan akkanaa kun sirra ga'ee jedhee ani adabamuudhaaf qophiidha. Dhiifama kan caale immoo gatii kaffalchisiisteerta yookaan immoo
badii irra jirettanii waan natti murteessita fudhachuudhaaf qophiidha. Shaanxaan badesoo ta'e ani itti gaafatamummaa fudhadhee yookaan danda'amu ta'e achi akka ba'uuf yookaan hin danda'amne ta'e immoo waan achi keessa jiru sun bituudha jechuudha. Kanaafuu ani obboleessa koo dheeressaa yoo hojii galuu barbaadan hojii galchuu barbaadan hojii galchaa. Gargaarsa birrii kana gini ani obboleessa kootiif hin malu barbaachisus namoonni gargaaraman baay'eetu jira. Dheeressaan immoo mucaa dargaggeessaa hojjetee nama nyaachuu danda'u. Gatiin inni baasisee dhufe sunis yoo deebisachuu barbaade immoo gama ittiin deebisamuuf nu obboleewwan isaa formaata kennuuf waan dandeenyuuf please gargaarsa kana dhaabaa. Innis taa'ee itti dhaabbatee akka yaaduuf ittan hima. Kanan jechuu danda'a. Uumaa jechuu hin danda'u. Dhiifama. Har'as borus. Fa'i wantoota immoo kallattii gara fuulduraa qabu ni taa'u. Seensaaf akka nu toluuf ijoollee keenya sin jaalannu nama biraatiin hin jennu. Inni dhiifama kan ta'e, inni nagaa kan ta'e, inni araara keenya kan ta'e fannoo irratti egaa araarri kan kenname abbaa koo wanta gochaa jiran hin beekaniiti isaaniif dhiisi jedhee dhiifama kan taasise wanta walitti yakkitan walitti hin lakkaa'ina waan natti yakkennis hin beeku waan natti yakkanis hin beeku jennee dhiifama walii gochuutu nurraa. Kanaaf soorii waan asiif yakkeef dhiifama jedhi obboleessa keenya dheeressaa sirraa jalqabna mataan dhiiragaa waaqayyoo kennaa kanaan nuumeef galanni isaaf haa ta'u atis kan sitti yakkeef dhiifama jedhi ishiinis immoo kan sitti yakkeef dhiifamaa jettu hojii mana hundi keenya fudhannee baana abdii godhadhaa isa kana akka kana wanta kana bakka qabsiisnuu fi garuu jecha ishii kana nuun jedhu maqaa waaqayyootiin kan sitti yakkeef dhiifama jedhiini ishiinis kana ni jetti ittaansite dabareen hangafaa garuu kan keenya wanta ta'eef itti fufi dheereessa. Gama viidiyoodhaan bahee tonuun eegalee tokko viidiyoodhaan haa bahuuti. Haala mijataa keessa jirtaa dheeressa viidiyoon bahuudhaaf. Rakkoon qabu ishii nambaa. Ol jedhuma akkam yaabba? Daa'imni guddisaa eegallachuun rakkoon qabu itti dhugaa waaqni si eebbifama. Okay, kan ishee ol jedheen viidiyoo bahuudha. Dheeressaan of guddisi kaashoo. Dhaabbaddeen jira dhiifama warroonni sababa keenyaan arrabsamtanis sababa keenyaan as jirtanis galatooma alfadha. Obboleetti kiyya seenaa dhiifama fadha galatooma. Jira abbaa. Ati sochii akkasumatti ka'i. Sagaleen lolaa dhiifama itti fufime. Ani moo abbaa ana? Dheeressaan geesseera abbaa. Seenuun haa kaatu akkuma isaa itti of guddisiiti abboomatis ka'i. Anin kau banni dhiifama. Ay ka'ullee yoo baatte tarii haalli akka uffannaa antini ta'uu dhiisuu danda'a miidiyaa gatii ta'eef inni ala waan jiruuf tarii ishiin iddoo hirribaa jiraachuu dandeessi bakkuma jirtu sanitti of guddistee ta'u yaatti fuftu. Hin danda'amu. Eeshi itti fufi. Eeshi. Of guddisi seena. Namni si guddisuu hin danda'u hostisiidha waan ta'eef. Ani maalin balleessee dhiifama gaafadha ishii dhiifama gaafadhe viidiyoo hojjedheetu. Seenaa itti fufi dubbii dubbatamaa ajajamuun Gabaasa warraa dhibaawwata maal jedha waan ta'eef. fannoo qabataniitti kan si ajajaa jiran. Ani dhiifama gaafadhe abbaa koo. Dhugaani dhiifama gaafadheen jira abbaa. Isuma sanarra deebite rakkoon qabu. Jedhi amma jechate ajajamati sittan hima.
Isuma irra deebi'eeti jedhe maal jechuudha maali birriitti kanfaltamoo abbaa kee waaqayyotti gammachiistaan alatti seexanitti gaddaatiin alatti wanti miidhamu tokko wanti cabu tokko hin jiru. Kanaaf seenaan maal jettaa obboleessa koo dheeressaa kan natti mufatteef dhiifamaa jedhe. شفتيني من حطيت الايربودز شو هادي؟ سماعاتي I don't know. I'm not saying. Obboleessa koo dheeressaa akkasumas obboleewwan koo dhiifama. Waaqayyo yaa eebbisu. Atis obboleessa keenya ta'ee dheeressaas obboleettii keenya seenu wanta kana akka keessaan furu abdiin qaba. Waaqayyo dhiifama isaatiif haa kennu. Kan diigame kan ijaaru dallaa Iyyaarikoo dallaa Yerusaalem ishii jigdee bara Naahimiyaatti kan kaasee ijaare uummata isaa ajaa'ibee Waaqayyoon kan jige hundumaa kan namni irratti abdii kutate hundumaa kan deebisee ijaaru inni Waaqayyoodha. Hangama kiyyaan kana jedhee dhugaa nu kabajuu keessaniif dhiifama jechuu keessaniif Waaqni dhiifamaa Waaqni araaraa gooftaan keenya jiruu keessan keessatti araara isaa isiniif haa kennu. Obboleessi keenya Yohaannis baqqeen fa'i dhugumatti wanta kana itti dhiyeenya sirriitti beektu wanta taataniif dabareedhaan dhimma kana sirriitti akka keessan akka hordoftan maqaa mana kiristaanaatii fi maqaa waaqayyootiin waadaa isinitti kennina. Akkasiin kana hin gannes abdii guddaan immoo isinirraa qaba. Kaleessas guyyaa rakkinaatti obboloota keenya hunda wajjin kan dhaabbattanidha wanta taataniif waadaan isinitti kenna. Ani gama kiyyaan dhugaatti nu dhageessanii fannoo Kiristoos kabajanii dhiifama jechuu keessaniif Waaqayyoon sinaa kabaju. Warra mormi keessan mimmiidhagdoota ijoollee ta'anii garuu wanta nuti beekuudhaa qabnu seetanni isin ungulaaluudhaaf isin gongolchuudhaaf kunoo dhufee safara keessan dhaabbata jedha kitaabni qulqulluun. Qorumsi in uumama. Qorumsa keessaa immoo soomiif kadhannaadhaan ni baatu. Akkuma jedhan abboonnis jiru. Yatawaahidoo mallayaa eheeno. Dhugaa miidhagina kiristaanummaa keessan agarsiistanii ijoollee keenya ijoollee dhiifama. Haati dhiifama simboo keessan simboo duuka bu'ootaa kan taate giiftiin keenya sinfaanaa taatu inni bakkulee በጣም ነው ደስ ያለኝ dhugaadhaaf taanaan immoo ለጊዜ ነው እንጂ ይስተካከላል አውሎ ንፋሱም ያልፋል iddoo Kiristoos jirutti baay'een isaa nagaawichi jira seena baay'een keenya iddoo Kiristoos jirutti yeroo baay'ee jeequmsi jira jalbaa inni ittiin galaanarra deemu keessatti maaltu ture amma bartoonni gooftaa keenyaa gooftaa rukutanii ka'ii maaloo amma bannutti nu eegdaa jedhanitti jeequmsatu ture. Kanaaf marrabash bizuu gizee fatanaan sinirra ga'uunsa jeequmsi sinirra ga'uunsa waan Waaqayyo sinirraa fagaate sinitti hin fakkaatin. Akka Waaqayyo keessan dammaqsattanii akka kadhattanii akka soomtanii akka subaayee qabattanii wanta kana soroorfattaniifidha. Gooftaan nageenyaa dammaqee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nagaasaa tasgabbiisaa jidduu keessanitti isiniif haa deebisu. Yeroo ture hundumaaf guddaa galatoomaa sinin jaaladhaa sinin mararfadhaa dhugaatti seenuu keenya dhugaa miira sana keessaa baate akkasitti mucaa keenya mucaa mana kiristaanaa mormi keetii fi sammuun kee amma wal fakkaate. Dhugaan sitti maati mormi keetii fi arrabni kee amma fakkaate baay'ee natti tole ulfaadhu kabajamii warri turtan hundumtuu galatooma baqqeen fayyetti fufaa yaada jiru wanta jiru gaggeessaa. Abbaa Asumaan osoo hin bahiin gochuun dadhabe waan ta'eef muuta. Warra gidduu deemanii jara lamaan arrabsan kana abboomaa yookaan dhagaan ta'e jechuudha. Isaan amma kan jara walitti deebisee wal nyaachisu. Jarri kun agaruma dhiifama wal gaafatu jala deemtu giddu deemtuun garuu lafatti haftii kanaafuu jara sanaan abboomaa ishees isas akkan tuqne. Tole ulfaadhu furmaata ta'aati dhugumas kan walitti naqu ollaadha. Inni kaan araarsu gaafa fiigu inni kaan buna ittiin dhugaa gaafa namni walitti bu'u baay'eensa.